እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እግዚአብሔር ልጅ አሳቅፎኛል በመንታ ልጅ ባርኮኛል ይህ በእኔ አቅም የሚሆን አይደለም እግዚአብሔር ስለረዳኝ እግዚአብሔር ስላገዘኝ ነው የኢትዮጵያ እናቶች የኢትዮጵያ አባቶች የኢትዮጵያ ሕዝብ ጸሎት ዱዓ ምርቃት ሰምቶ በልጅ ባርኮኛል እንዲያነት ደስታ እንዲያነት በረከት እናንተ ቤትም ይግባ እግዚአብሔር ልጅ ለምትፈልጉ ሁሉ እንዲ በመንታ ልጅ ባረካችሁ ባይ ተቆነመት ተላኮንግራ ሚስተር አብነት ዶጋድ በቹፍ ባይ ዋና መትዘሉዳ ባገገመዲ በከዋቂ ሲገርጋር እንጂ አጀል ከወረቲ ጋባይ ተቆደስ ነመት ዶጋድ በቹፍ ሚስተር አብነት ነሞን ወላልተን እንጀርተኒ ጋራ ቲክቶክ ይንተኤ ነማ ሄዱ ጃለተማራ ባገገመዲ ስንቹ ጃለዳ ሱመራኒ አሸማር ካፎን ያወርደፍቶ ተከበጀምቶ ተታናን ዩቲዩብ ስካለስ ጀረት ያርጋም ተንጅርጅርቱ አንዝረና ጋፊ ገለታቂዮ እጋ አቁማ ቢከሞ ሚስተር አብነቲ ሳሙኒ ካና ጆድሌ ዮክን ሞዳ ይማላኩ አርገቴ ሄዱ ተከገማዴቲ ጅራ እጋ ወሪን ገመደኒፍ በገመደ እንዘዳኒ ሲንጀቹ ጃለዳ እጋ ሚስተር አብነቲ ነሞን ወላልተን እንጀርተኒ ሄዱ ዋና ማቲቶሉ ባይ የነማ ገመቺሱ ደጀቹዳ ነሞ ተራከታን ገርጋሩ ዳን ኢትዮጵያ ኬሰ ካን ቢከሙዳ ከስሙስ ረከታ ገርጋሩ ብራዳበቱ ወዶ አመንታን ቆቆድን ወዶ ዜግነት ይደን ቢሄን ቆቆድን ካምብራዳበቱ ከስሙስ ነሞ ተገርጋሪ ረከታ ካን ገርጋሩ ደጀቹዳ የጋ ሀቁማ ቤክታኒ እንግዲህ ጉያራ ከነሙ ባይቱ ጎገመዴ ቱሬ አቆም የከሙ ሳሞኒ ጄሮ ደርቤ ባይቱ ኮከመሌ ዱኩሰቴ ቱሬ እንደው ዱኩቢሰትራ ነው ተሄዱ ሪፋታኒ ተመስገን እንጓዱበችሁ ፋዬ ክኑ አባጆሌ ተኤዘራ ገለኒ ወቂዮ ያተው እንግዲህ ባባይ ነው ተዘሉዳ ያተው መሌሞ ነው ተሄዱን ነሞኒ ሰጃለተን ስቴ ንስታኤ በገመዴ ዝዳኒ ዋቀናፍ አመሰግነጣ ጀዴ ዋቂናፍ ገለቴ ፈጣጅ አገለኒ ዋቂፍ ያተው ንጋድበቹ ገመቹ ሳጫል ወንቲ ነመገመቺ ስንጅሩ ነምኒሮ ሁንደነ ማገርጋሩ ነምኒሮ ሁንዶ ጋሩማ ኦጀቱ ዋቂዮንስ ሞከና ዳከኔ ዘች አከና ነሞ ተገመቺሳ ካምቦ ኢማን ራቄ ካንገድ ገዳ ሳ ኢራቅ ወደቴ ዋቀዮንስ ሞክስምት ደቻ እንደ ቢሴፊ ዋቀዮን ኮ ዋንቲ ዋቀዮን ደደው ሂንጂሩ ሶ ዋምባቂ ነመትስሉዳ ይሮ ሁንደ ጋርማ ወጀቹን አከስምስሙ ኦፖማ አፍሪካን ጀንሱ ንጓዳ ከናፉዩ ኢን ጋሩማ ሀዳት ከነጀታቱ ረጀቹዳ ሚስተር አብነቲ ዋቀዮንስ ሞክስምት ደቻ ንሰባዳሴ ይሰገመቺሴ አከሰር ይተገመዱ ይሰታስ ጅራ እንግዲህ ገመቹን ከነጻሉ እንጅሩ ከናበገ ገመዴ ኦፕሊስ ጋሪ እሱም በርባዳ ሱመራኒ እንግዲህ ወነከሲቲ ዋምባይ ነመቱተሉዳ ሚስተር አብነት የቹን ኡጋዱበቹ ጂቺ ሳን ኢሳ ነምኒ ኢሳ እንጃለኒ እንጀራ ጀቶን ያዱ ነማም ባይ ያመለቀቤሳ አከስሙሲሞ ሶቶኮ በቃ ወዶ ቢያን ወሊን ቆዲናት ያማራት የሞ ኦሮሞ ትግሬ ማለት ጀቶ ብያተካ አንገደንደውቲ ነሞ ተራከታ ቢዮታ አዳዳ ዴሜ ቢዮታ ይኒ ዴሜቶ ነማ ህንጋርጋሪን እንጅሩ ካኒ ቤክቱ ነሞኒ ቤክታኒ ጋሩማን ዋንጋሪ ኦጅቹ አኩማር ጋዘርስታን ኦፉማ ፊጂቹ ከና ኦፉማ ፊ ጋፈስን እንጀዱሞ ዋምብራሲትን ፍላቲና አን አቲ ጋሩማ ተጀተሰን መዋቂዮን ሲለካይ ደቻን ሲዲ ቢሰጂቹዳ የመፈከኝ ቃርሽሌ ታኤ ነማ ገርጋር ቱሬ ታኤ ነማ ዮ ገርጋርተ አርጋ ቁደን አኔ ዋን ቀብዱራ ጋፋ ገርጋርተ አከስሙት መዋቂዮን ደቻን ሲዲ ቢሰጂቹዳ ሲገሌ ከናፉዩ ዋን ጋሩማ ቀው በረዳ ዋን ጋሪ ታኤ ቢለዳ ዋን ጋሪ ታኤ ኦጀዳ ጀቹ እና ዋን ከሲቲ ኦጂ ከሞ ዋቀዮንሙ ደቻን ዋን ጋሪ ያፋቶ ጀተ ዋን በቃ ሲገመቺሱ አዱኛ ተናርቶ ዋን ሲገመቺሱ አካንሲፍ ቆዱ yokansiif kennu jechuudha waaqayyo fin kennu waaqayyo kana nu fin goone namoonni jedhan jechuun ni jirtu ni jirralle
waan akkasii kanarra obsaan eeggachuu qabda jechuudha. Waan hundumayyuu obsa barbaachisa. Obsaan gaafa ergatte waan yaaddisan, waan kadhattisan, waan ati yaaddusan hundumayyuu dachaa godhee sii deebisa jechuudha. Anna akkasii yeroo isa dhukkubeetti dhugaa dubbachuun namoota ijoolleen hedduun namoonni jechuun hin beektu mitiire namoota tokko du'e kan jedhan namoota baay'eetu jira. Du'e jedhanii warri miidiyaa irratti galalakkisaa turan ni jiru jechuudha. Garuu kana waaqayyoon eeguu maa hin ta'u homaa sin taane kin waan baay'ee ta'ee waan baay'ee nama gammachiisu. Namoonni akkasii immoo lafumatti afanii gin Mr. Binnati dhugaa dubbachuuf ani jecha saafiin qabu namoota bu'anii mana irraa haqee warroota rakkatan rakkina keessaa baasee mana itti ijaaree akkuma argitan kan dhugaa dubbachuuf isaa jechi immaluu fi waaqayyoonnis immoo kanatti badhaasaan mana hin jedhamne badhaasa namni badhaasirra kan waaqayyoo badhaas immoo caala wandas nama jedhudha jechuudha. Isinii galee anna akkasii waan gaarummaa qabu hojjechuun yeroo kamiyyuu sillee si fayyada asiin jechuu kooti. Warreen dhaggeeffatan hundumti keessanuu dhugaa dubbachuuf yeroo hundumaa waan gaarii ta'e tokko waan gaarummaa qabu waan gaarii waan gaarii isiniin jedhu waan dhaloonni boru irraa baratu namoota meeqammaa Mr. Binnat irraa baratanii namoonni namoota ijoollumti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nuyi yoom akka Abinnat taane namoota gargaara guddanne kan jedhu baay'eedha. Ana akkasittis gargaaraa jiran immoo fakkeenya sarraa fudhatanii namoota baay'eedha jechuudha. Fakkeenya akkanaa kana namaaf ta'uun immoo waan gaariidha jechuudha. Nama tokko barsiisuun siif waan addaati. Kanaaf namoota ijoollee hedduutu irraa baratee akka nama gargaaraa rakkataa gargaaraa kan karaatti kufee kaasaa jira jechuudha. Inna waan akkasiiti Abinnat waan hedduu irraa baratanii barsiisellee. Kanaafiyyuu nutis maal gochuu qabna yeroo kamiyyuu waan gaarii gaafa hojjenne waan gaarii gaafa baranne waanuma gaarii hojjenna waanuma gaariitu nuuf milkoofna jechuudha. Isinii galee waan hojjettu kamirrattuyyuu ni milkoofta waan gaarii hojjette taanan waan ani namoota keetitti amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko gaafa hojjettu namoota waan biqaa waan nama gammachiisu yookiin immoo waan barumsa qabu waan namni sun irraa baratuu danda'u gaafa hojjette nama hedduun ilaalee isarraa bu'anii argatta. Yaa waan akkasiiti jechuudha. Namoonni hedduunis immoo namni sun gaafa waan gaarii hojjetu namni biraatis immoo dhaqee waan gaarii sana irraa baratee dachaadhaan deebi'aa jechuudha. Anna akkasii ani maal jechuu barbaaditan guutumaan guututti waa'ee Abinnatitti Abinnat Mr. Abinnatitti yoon deebi'u inni baay'ee tokko gammachuun mana hin jedhamne gara miidiyaatiin ibsatee waaqnaaf galateeffadhaa waaqayyo badhaasaa mana hin jedhamne naa kennee jedhee gaafa dubbatu hedduu takkan gammade jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akkan irra galeen isan laalee san dhaggeeffadhe. Annaa dhukkubsatee baay'ee tokko jechaa ture. Gin immoo har'a waaqayyoon samaaree isa gargaaree badhaasa guddaa godheefi jechuudha waaqni. Namoota meeqa yeroo amma kanatti haadha manaa ofiitiif kabaja dhabee haadha manaa ofii warroonni dhiiratillee waan kana barumsa guddaa waan ta'eef irraa barachuu akkaataa inni dhugaa dubbachuuf yeroo hunda jechuudha. Akkaataa ittiin nama kabaju akkaataa ittiin haadha manaa isaa kabaju akkaataa ittiin maatii isaa kabaju dhugaa dubbachuuf hedduu qaba waan baay'ee nama barsiisudha jechuudha. Kanaaf namoonni illee namoota akkana namoota bebbeekamoo kana namoota akkana kana irraa gaafa barumsa fudhatte gaafa irraa barattan waan gaarii hojjettu waan gaarii irraa barattaa jechuudha. Waan akkasiiti baay'ee tokkoon gammadee fi Mr. Binnat baga gammadde gammachuu keenyadha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko dasna jedhee jiraana. Ana mana hin jedhamne እንግዲህ አምስ ደበሌ ሳፊያ ከኑ ይቻራ የሚማን ጠረጌ
eebbi namootaa sitti qabatee akkanatti badhaasa guddaa badhaasa dhugaa dubbachuuf daa'ima jechuun badhaasa guddaadha. Akkuma beekamu ni beektu waan ta'eef hundumti keessanuu badhaasa amma hin jedhamnedha. Ijoollee argachuun immoo kennaa waaqayyooti jechuudha. Kanaafuu immoo waaqayyoon kanaan badhaasee kanumarraa hubadha kanarraa ilaalaa isiniin jechuun jaalladha. Warreen kadhannee irraan arganne warreen jettan kanarraa fakkeenya fudhattu jedheetan yaada waan akkasiiti. Kanaafuyyuu baay'ee gammadeef hin jiraani. Warreen gammaddanis akka kiyyaatti namoonni isa jaallattan namoonni isa kabajanii gammadde jechuun hin dagatinaa isiniin jechuun jaalladha. Ingitii viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kanuma fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jechuu jaalladha. Baay'ee.